beeka waan ta'eef kanaafuu yoo isin adeebistee waan tokko isin biraan gaya du'aa godhaa isin jaa taaniin mutu du'aa isirratti godhaa fi waan biraa waan isin jedhu hin qabu. Warri sagalee ta'eef naan jettanii sagaleen kiyya uumaan godhuu fi asirratti gadi ba'ee waa'ee isii haasa'uuma malee isiidhaaf hin fayyadu jechuudha. Wanni isii fayyadu akkuma dur isin jedhee gara poolisiitti beeksisuudha isaanii. Akkan isin jaa hordofti hundumaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa hajjartanii hordoftoota kiyya jaalatamuu fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan dalagaa fi ammaal fakkaata. Eid Mubaarak baga irraa haftanii baga geettanillee baga irraa haftanii dadhabbirrallee baga haftanii isin jaa obboleeyyan kiyya akkam jirtan mee fayyaa keessanii isin jecha har'aan tanaaf wanti na fide jechuudha. YouTube kanarratti waa hedduu dhagahaa jirra. Egaa miidiyaan kun wallaahi miidiyaan kun yoo itti fayyadames faayidaa hedduu jijjiirama hedduu hubannoo hedduu barnoota hedduu irraa fudhatan. Yoo mootu akkan ta'anitti fayyadaman akkan ta'anitti nama balleessa jechuudha. Akkasumallee mootu miidiyaa kanarraa waan gaggaarii hedduu dhagahuu dandeetta. Akkasumas faallaa isaa waan babbadallee hedduu dhagahuu dandeetta. Keessatti wanni piraankii jedhamu kun miidiyaa kanarratti sababa isaa nama fakkeenyaaf wanna asirratti argu hunda anillee akka nama tokkotti nama YouTube dalaguudha. Haa ta'u malee garuu viidiyoo tokko irratti mata dureen barraa'u yeroo tokko nama rifachiisa. Dhugaa seetanii yoo qabdanii ilaaltan waan biraati jechuudha wanni achi keessa jiru. Kana jechuun namni maaf akkas godha akka YouTube san namni daddafee gadi qabee ilaaluu fi kanaaf maal isin jechuu barbaade miidiyaan kun akkuma bu'aa qabus faayidaa akkuma qabu miidhaallee ni qaba jechuudha. Kana namni hunduu ni beeka. Mee hundumaafuu hordoftoota kiyya. Viidiyoo wayii erga dhabee isinillee ni beektanii haasa'a isinitti hin dheeressu. Gaggabaabseeti immoo waan tokko jechuu barbaada jechuudha. Guyyaa meeqa dur viidiyoo Roozaan badda jedhu hundi keessanuu dhageettan jedheeti yaada. Akkasumallee mootu baay'een keessan hedduu takka akka yaaddoftan hedduu takka ni beekama. Roozaa namni hin daawwanne nama hedduu daawwata walumaa galatti daawwattoota hedduu qabdi. Namni hedduu jaalata. Kan namni miidiyaa kanarratti achuma nama ilaalee nama jaalatu qaba nama jibbu qaba. San immootu namni tokko maaliif fakkeenyaaf anammoo namni maaliif akka na jaalatu namni maaliif akka na kabaju ana caalaa nama santu beeka jechuudha. Nama na jaalatu santu beeka. Maal kiyya akka jaalatan. Kanaaf maal jechuu barbaade Roozaa hedduu namni jaalata. Hedduu kabajanis hawwii hedduus akka waniif abdiin qaba. Uummanni hedduun jechuudha. Uummata san keessaa ani nama tokko jechuudha. Maaliif yoo jettanii baay'een keessan tanaan dura na gaafatanii isin deebisee Roozaa firummaa qabdanii hiriyaa isiitii jettanii jechuudha. Isin deebisee jira. Ani Roozaa kan hin bareeni waggaa lamaan tana natti fakkaata YouTube banee yeroo dheeraadhaaf ofii kiyyaa banadha YouTube naa guddatu jechuudha. Seera YouTube kana guuttatuun hedduu natti ulfaate hedduu itti dhukkubsadhee hedduu itti dadhabeen ture. Eegasii gaaf tokko yoo isin yamanii jirtu jechuudha koomentii barreessee fi eegasii viidiyoo kee wallaahi koomentii san argitee sheer naa godhe kan jedhu ture jechuudha. Gaafiin kiyyaa sheer naa godhe irratti dubbattee eega gara biyyaa galte booda jechuudha. Eegas booda isin sheer naa godhu isii san dhaga'ee jennaan argee jennaan gara biyyaa galuusi bilbilee fi adaamaa gisee isin jirtu. Mana kiyya kootu jedhanii bira dhuftee gaaf takka jaaluu agarree jechuudha. Garuu wallaahi laazim akka namaatti ilaalee hedduu jaaladha ture hedduu arguudhaaf hawwii qaba ture baay'ee takka natti tolti jechuudha. Anillee akkuma keessan hordoftuu misii keessaa nama tokko garuu rabbiin gaaf tokko fidee isii biyya sanii fidee anillee biyyuma keessatti wal nu garsiisee jira jechuudha. Sanuma hiriyyummaan keenya hiriyyaa akkasitti waliin haasofnullee miti gaaf tokko akkuma tanaan dura isin jedhe akkuma isin jedhe kana eegasii as garuu ni bilbilaaf ture jidduudhaan immoo bilbillisii san jijjiirteerti natti fakkaata. Haganuma jechuudha. Garuu hedduu jaaladha. Waan sanirraa hafee namni na gaafatta Roozaaf ati sagaleen keessan wal fakkaata haalaan keessan wal fakkaata waliin nuun jettanii yeroo baay'ee na gaafattan viidiyoo kee jalatti illee na barreessitan jechuudha. Namni wal jaalachuun wal kabajuun bakka jechuun akkam isin hima waliin dhalatu qofaa miti. Walumaa galatti haasa'u isinitti hin dheeressu. Anaaf isii jidduu firummaan dhiigaa hin jiru jechuudha. Kama rabbuuma san malee. Akkasii warra na gaafattanii isinillee deebisee ture tanaan dura jechuudha. Ammaan tana wanni an dhufee fi baay'een keessan koomentii kana dubbisa.
Egaa hordoftoota kee akkuma agartan koomentii roozaan badda jedhaan maatiin soqaa jiru rabbii jedhi sagalee ta'ee fi roozaaf sagalee ta'uu koomentii argaa jirtan jedhati yaada. Ani koomentii kan ol baase malee kan biraan jira rubbuu roozaa eessa baddee koomentii kanneen yaada isinii baase jechuudha. Roozaan eessa jirti eessa baddee miidiyaa irraa kun hundi sagadhe koomentii viidiyoo jalaati. Koomentiin karaa waasaappiitiin haa dhufe sagaleen karaa waasaappiitti dhufe mee rabbii jedhi roozaa sagalee ta'ii baddee roozaan gara laafettiin koo jettee jirti maal taate kuni hundi sagalee ijoolleeti jechuudha. Argaartanii miti mee rabbii jedhi roozaa sagalee ta'iif maal taate baddee roozaan gara laafettiin koo jettee ni bocha waa hedduu naan jedhan karaa waasaappiitiin kana malee jechuudha. Ani sagalee ta'uu dhabee osoo hin taane wanti kun piraankii dhugaa ka jedhu nu dhibeeti. Hundumaafuu waaqa tokko tokko isin hojii waan tokko jedhaa mi'aan waliin tura. Kana jechuun kuni piraankiidha kuni dhugaadha jechuu miti waan natti fakkaate haga tokko isiniin jedha malee jechuudha. Hundumaafuu turtii gaarii na waliin qabaadhaame jechuudha. Ani immoo roozaa waan isin ajaa'ibu Ramadaan gizee seenu Eid Mubaarak jedhanii salaamata barreessee fi guyyaa Ramadaan seenu san barreessee fi isin guyyaa sadii immoo meeqa dura naa deebiste yoon dongoruu baadhe maalitti guyyaa Ramadaan seenu san Eid Mubaarak jedhee barreessee fi ergaa onni suuraa ergee fi sanin booda isin eega soommaanatti seenne soommaana keessa naa deebiste akkam roozaa fayyaa keetii nagaa akkamii maa badde jedhee waliin haasofne bakka haalli tokko naa mijoonne baay'eellee jechuun keessa gadi buutee nama tokko yeroo kan baay'eetti naasoftu kanaan dura bilbilaaf nagaa akkam jedhee jechuudha. Garuu dheenga dhiyoo tana gaafa ji'aa kana barreessee fi gaafa isin naa deebistu isaan galgala ni yaadadha. Taraawii gizee sa'aatii 4 akkas jechuudha hin deemne barreessee fi naa deebiste gizee sanitti naa deebiste namaa baddee nagaa umarratti yuutuub irraa baddee jirta roozayii maal taate jedhee gaafadhe. Nagahuma jira wallaahi alhamdulillah garuu xiqqoo haalli tokko naan mijoofne naan jette haasawa namatti irra waa hedduu hubata namni waatiin xalu kanaaf anillee haasawa san keessa deemee waan isii rakkisisan itti kakaasuu hin barbaadu nam tokko gaafa jinqamu waan jinqisan isa dagachiisu itti haasawuun barbaachisa malee jechuun nama sanii hubatuun akkuma jirutti ta'ee haga danda'ame tokko osoo waan isa cinqusan hubatanii haga tokko nama saniif waa yookaan waa fooyyessuu danda'an ta'e bareedaadha yookaan bilbilaan fageenya irraa waan isa jajjabeessu waan isa dagachiisu haasawuun bareedaadha kan jedhu baay'ee keessa gadi bu'ee hin gaafanne bakka hin yaadini abshiir namni hunduma mana isaatitti waa hedduu isa cinqaa waa hedduu isa darara waa hedduu isa fatana keessattuu shamarran nuti gaafa mana haadhaaf abbaa kennaa jirru wanni nu beeknu hin jiru jechuun qulqulluudha namni gizee mana haadhaaf abbaa jiru jechuun namni akkana godha jettee hin yaaddu nama miidhuuf hin deemtu bakka akkam jedhee isin hima ammallee gaafa manaa bahan nama miidhanii osoo hin taane namni akkati nama miituufillee gizee tokko waan addaa keessa si galchi jechuudha. Kana yoo isin jedhu maal jechuu kiyya walumaa galatti shamarran keenya gaafa wanni tanaan dura dhiqqoo taatanii yookaan mana maatiitti dabarsitanii uumaa miti. Gaafa uf dandeettanii tarii bultiin ta'uu danda'a dalagaan ta'uu danda'a uf dandeettanii gaafa jiruu eegaltan waa hedduutu isin fattana wallaahi laazim waa hedduu nama fattana jechuudha gizeessanii fatanaan gara maatirraa ta'uu danda'a karaa bakka gara hiriyootaatirraa ta'uu danda'a karaa abbaa manaatis ta'uu danda'a gara ollaatiinis ta'uu danda'a karuma isitti dhufuun hin beektu jechuudha. Kanaafuu danda'u jabaachuun ni darba jechuun murteessaadha malee tarii yeroo dhabsi booddisa malee jechuudha. Garuu halumaa galatti namni sunuu si miidhuu eega yaade ati immoo jalaa miidhamtee daran of miidhuu hin qabdu maaliif haga dandeettu of tasgabbeessuu qabda of hojii haasa'uu qabda malee jechuudha. Indee nam tokko na miidhuuf gaafa natti dhufe ani boo'ee ofirratti murteessee ofirratti waa of miidhuuf deeme jechuun gargaartuu nama sanii ta'e jechuudha. Indee nama na miidhuu deeme ofirraa haga danda'e tokko deebisuudha qaba haga danda'e tokko. Kana maaliif isiniin jedhee shamarran keenya waa hedduutu nu mudata. Kanaaf jajjabinaan obsaan jajjabinaan bira darbuu qabna malee uf keenyatti as deemnee bakka jechuun yeroodhaaf nama mudate namni yoo keessa darbee uumaa namatti fakkaatu waan isiniin jedheef qaba. Garuu mootu yeroo sanitti nama booddisa nama dhukkubsa haa ta'uuti garuu jabaattee waan si dararu san haga dandeettu haga humna keetiitiin ofirraa ittisuu qabda malee jalatti gadi kuftee cirraashuu ofitti as deebitee uf dadhabsiisuu uf boochisuu abdii ofitti gadi kutuu hin qabdu jechuudha. Egaa nonnaan kana jedhee fi waan nama mudatu hundaa obsaan bira dabaruun barbaachisaadha. Jajjabinaan bira dabaruun barbaachisaadha kan jedhurraa akkan isin jaa warri nagaa fattan warri karaa keessaatiin sagalee ta'eef simboo maa jal'iste waa hedduu naan jettan koomentiin kuni
kareef isinitti agarsiisa kan viidiyoo keessaati. Ka WhatsAppii likki maan qabu jechuudha ornaa barreessatan. Maal taate sagaleen taatuu fi maa cadhista. Wallaahi waan jedhuun dhabe viidiyoo sana dhumaan argu wanti kun piraankii jedhaa fudhataa deemu jechuudha. Wanti takka waan muraasa walitti akka piraankii miti wanni jedhee shakkisiisu. Inni sunis karaa abbaati. Namni guddaan abbaan akkamitti waan akkanaa intala ofiit irratti jechuun waan akkanaa jiratu takka beektanii hangama kiyya waan ta'an afaan gisee baafatuuf deemu hedduu natti ulfaata. Ufii miti namni tokko na biratti yoo qabu namni tokko ammumaa ittiin fakkaatu haasaa keessa waan nama qaanfachiisu hin jiru. Namni si yoo qaaqe bakka seenuu dhaba jechuudha waan nama saalfachiisu namni na bira qaaqe. Wallaahi laati hedduu takka jechuudha. Kanaafuu gara dhugaadhaa sila jedhee akkan shakku na taasise karaa abbaa saniin. Kuwwan guutumaa guutti piraankiidha akka jedhu na taasise jechuudha. Maaliifi yoo jettan waa hedduuf piraankii jedhee akka keessi kiyya fudhatu kan na godha jechuudha. Wanna sanniin keessaa muraasa akkanatti fakkaatetti isinii himaa jechuudha. Warri sagalee ta'eef nan jettani. Ani akkuma keessan anaaf isinillee tokkuma jechuudha. Anama fakkeenyaaf hordoftuu isiitii miti. Isinillee hordoftoota kiyya. Haasofni awwaa'ee roozaatii viidiyoo waraabee asirra gadhiisu isinuma bira gaya malee gara biraa hin deemu jechuudha. Isiidhaaf immoo osoo dhugumallee kabaddu ta'ee ka barbaachisu gara qaama dhimmi ilaallatuutti waan kana geessutu isii barbaachisa. Maybe viidiyoo isii YouTube isii irratti illee gadhiisu namni baay'een akka dhaga'u ni godha. Garuu kanarraa gara qaama dhimmi ilaallatutti osoo dabarsanii bareedaadha jedheetii yaadaan jechuudha. Maaliif yoo jettanii yaa hordoftoota kiyya viidiyoo keessatti roozaan adda manaa baatee guyyaa 15 geettee jedhamee gisee dubbatamu xiqqoo isii nama saalfachiisa. Maaliif isiniif fakkaata? Namni tokko manaa gadi bahee akkamitti guyyaa 15 yoo namni bulu cadhisee amma YouTube irratti gadhiisa viidiyoo. Guyyaa 15 kana namni nama biraa bahee yoo akkamitti ta'a namni? Maal jechuudha kun? Waan hin fakkaanne bara. Guyyaa 15 guutuu namni nama biraa bahee akkamitti namni cadhisee ta'a osoo seeratti hin ergisiin seerri tokko jechuun bar namni tokko gaafa nama biraa gabba'e sa'aatii 24 darbe kallattimaan gara qaama seeraatitti dabarsuun dirqama jechuudha. Tokko jedhan qaba bakka ani piraankii ta'uusaa natti dhagahamu jechuudha. Bakka kana inni guddaan isa tokko. Namni guyyaa 15 gahee nama biraa gabbahee osoo sagalee isaan dhagahin osoo bakki isiin jirtu hin beekne guyyaa 15 geettee bakka jedhamu sanatti dubbiin feelgooti jechuudha. Inni biraan mootu wanna kana haasa'ullee hin feene baay'illee cadhisee garuu nama baay'ina dubbate waan nama ol baasee garana gochuu kana hin barbaadu yoo tokko yarallee hin jiru odurallee hin jiraatu ajandaa nama roozama waan taateef namni baay'een keessan bakka isin rifachiiseeranii beeka akka rifadhe nama hedduu rifata namni waa rifatu immoo waan tokko dhagahuu barbaada kanumarraa kan ka'e malee akkana hawwatan abdiin qaba. Inni biraa bakki piraankii natti fakkaateeni YouTube isitti irratti viidiyoon koo gadhiifame YouTube kiyya kana amma fakkeenyaaf iimeeliin isaa paaswordiin isaa ana qofa bira jira. Yoo ta'uu baate YouTubein kiyya ni badaa jechuudha. Iimeelii kiyya paaswordii kiyya namni biraa yoo beeke bakka fedhe jiraate namni YouTube kana fudhatuu danda'a jechuudha gabaabumatti. Bakka kanatti illee bakka tokko qabdii ho'i isinii kaasa. Roozan tanaan dura waa'ee YouTube irraan beeku Saayidootu naa bane jettee jirti. Akka isin jettisan dhugaa yoo ta'e dhugaadha jettee jirti isin jechuudha. Waa'ee YouTube irraan beeku Saayidootu nuu bane jettee jirti. Namni tanaan dura dhageettaloo jiraatan. Kana jechuun onni iimeelii paaswordii illee Saayidoo bira jira jennuuti. Kanaaf isaan viidiyoo asii waraabanii erganii Saayidoon achi gadhiisuu danda'a bilbila biraatiin keessanii bilbila 3-4 irratti seenuu ni danda'ama yoo iimeelii isaa beektee YouTube nama tokko jechuudha. So maal jechuu barbaade inni illee gadhiisuu ni mala malee bilbila yoo dhugama abbaan akka jedhame sanii abbaan roozaa iimeelii fi paaswordii isaa beekee rakkoon qabu bilbila nama kamiitirratti dabarsuu ni danda'ama paaswordii fi iimeelii YouTube isii yoo kan beeku ta'e maashaallah abbaan isii jechuudha. Akkasitti gara YouTube fedhanii irratti dabarsuu ni danda'an. Fakkeenyaaf akka ifa isinii ta'u. Ani yoo paaswordii roozaatii fi iimeelii isii harkarraa qabaadhe YouTube isii fuudhee gara silkii kiyyaatti irratti dabarsuu danda'a jechuudha. Yoo kana ta'uu baate iimeelii si gaafata. Iimeelii irrallee darbuu dandeetta. Paaswordii irra garuu sin dabarsu haga isiin eeyyama kennitee fi achi dabarsutti jechuudha. Bilbila tokkorraa gara bilbila tokkoo dabarsuuf. Kanaafuu bakka kanatti illee shakkii keessan gala. Inni biraan mootu inni guddaan mataa
gaafii natti uume guyyaa 15 geettee haadha kalee sadeen gada viidiyoo waraabamuun suni allawaalame. Ani piraankiidha jedheeti yaada garuu yoo dhugama rabbii piraankii akkanaa kan hojjetan ta'e gaarii miti dansaa miti wallaahi laaziim gaarii miti. Namni hedduu nama tokko akkasi jaalatu kan beektu jechuun ati beeku dhibbaan dhibbatti akka tokko ni beekta malee hin beektu namni si jaalatu sun hedduu miidhama garuu ilmi namaa kun isin hordoftoota hedduu qabdi. Hordoftoonni hedduu kana keessa nama meeqatu rifatamee amma yoo dhagahu wallaahi nama hedduu rifata jechuudha. Kanaaf rifaatu namaa sun gaarii miti. Yoo dhuguma piraankiif akkana dalagdan dansaa miti. Yoommoo haquma dhugaa rabbii roozaan baddee jettan gara qaama dhimmi ilaallatutti dabarsaatiin dhiyeessa. Miidiyaa isiit irratti gadhiisuun gaariima ta'ee garuummoo harki caaluun kan fayyadu gara qaama dhimmi ilaallatutti dabarsa. Sa'aatii 24 yoo ga'e namni tokko gara seeraatti gara bakka dhimmi ilaallatutti dabarfamuu qaba jechuudha. Malee YouTube irratti viidiyoo takka lama waraabdanii gadhiisanii taa'uun hin ta'u. Sijjammar guyyaa 25 guyyaa 15 guutuu nani mana ba'ee akkamitti cadhisa. Re'een takka gaafa baatee baddu bar ani tuwaan jechuudha kootii bira gisee taa'u kootii bira guddadhe re'een ni badde yeroo baay'ee re'een gaafa badde halkan sanuyyuu hin bulan aga ollaa dhiyoo ni gaggaafatanii deemanii iyyafatanii jechuudha iyyaafannaa ni beektanii yoo halkan san hin argin bariisaa soqanii jechuudha re'ee. Ilmi namaa immoo sa'aatii 24 yoo caaluun diqqoo sin ulfaata. Dhiifama bilbila. Egaa akkana isin hin ja'a hordoftoota kiyyaa warri sagalee ta'eef nan jettan garuu itti dubbadhu dhabeetiin cadhisee wallaahi laaziim malee hedduu na rifachiisee jira. Ani immoo bakka baay'ee na rifachiise jechuun akkam isin hin jedha ji'a tokko geenne jechuun danda'ama. Seensa Ramadaan asirratti kan dubbise nagaa naan jettee barreessee fi sagaleen walii dubbifnee nagaa haadha garuu haala xiqqoo na hin mijoonne naan jettee bakka amshee jedhee jajjabeesse wallaahi laaziim bakka waliin haasa'uu kennaaf hedduu takka namatti toleera hedduu gammadeera galatoomi naan jettee atillee hin badin anis hin badu naan jettee walii akkasuma haasofnee nagaa hambulu jedhee gargar bahee jechuudha. Deebi'ee mootuu gaafuma viidiyoo kana gisee argu akkuma argee agarii fadhinatu beekaa ana rabbi beekaa asirratti isinitti himuu danda'u isin ibsuu danda'u jechuudha. Naan deebisne barreessee fi kaleessallee Ramadaan Iid Mubaarak jedhee barreessee fi naan deebisne bakka sanatti illee dhiqoosi siloonti kun dhugama waan jedhutu natti dhaga'ama. Garuu immoo piraankii jedhaniitti yaadanii hojjetanii hin deebistu jedhee maalummaan cadhise bakka wallaahi baay'ee akkanatti ulfaatana. Sila piraankii dhallee guutumaan guutuu piraankii jechuun illee namatti ulfaata garuu dhugallee jechuun namatti ulfaata namni kana ga'u gabba'ee akkamitti bada maa isiin wallaaltu miti haga fedhe wanni fedhe itti jabaatu maal ka jedhu gabbaatee akkamitti baddi. Wanni kunis gaafii guddaa natti uumee jira wallaahi laaziim hundumaafuu jechuudha. Ani keessi kiyya gara piraankiitti caala harki caalu gara keessi kiyya kashakku gara piraankiitti garuu wanti kun yoo dhugaa ta'e wallaahi laaziim yoo dhugaa ta'e rabbiini sharri sitti dhufte mara akka hirti siyaa jijjiiru bakka itti jirtu hundatti rabbiin siyaa eegu nama sharri sitti dalaguuf deemullee yoo kan jiraatu ta'e hirti siyaa jijjiiru jechuudha. Akkasiin jedha Roozaa yoo dhuguma kan laaltu ta'e yoo dhuguma piraankillee ta'e keessumaa waan barreessi wallaahi jechuun rifaatu nama gaarii miti ana gadi fadhinatu beekaa gammaatti wallaahi hin ciisa jedhee jechuudha. Ni beektanii biizii ture ani hedduu biizii ture hojiidhaan hedduu biiziif godhaan yeroo baay'ee natti tola waa hedduurraa bilisanaaf godha hojiidhaan biiziif godhuun kiyya yeroo ammaa kanatti bakka waa hedduurraa dhugaa dubbachuuf dadhabbiin homaa natti fakkaatu maaliif hojiidhaan yoo of xamadu hojiidhaan yoo of qabe wanta baay'ee wanta barbaachisaa hin taane irraa na eega jechuudha. Yaanni kiyya dalagaan kiyya tattaaffiin kiyya hojii qofa irratti yoo ta'e waan biraa irraa bilis ta'a ni beektan maaliif kan isin jedhe biizii ture hadha alhamdulillah boqonnaan qaba hadha jechuudha. Ni rafa jedhee godhisu bakka anuma dura dhufu wanti kun yaa rabbi yaa maal jedha sila maal jedhee dubba nama hedduu natti bilbilamuutu alarraa ijoolleen hedduu natti dawwala. Bakka jechuun eegasii ol ka'ee hagan haasa'uuf deema jechuudha. Hagan haasa'uun kiyya isin bira gaa malee isiidhaaf homaan fayyadu osoo dhugallee ta'e ka fayyadu gara qaama seeraatti yoo isaan iyyatanii jechuudha yoo dhugaa ta'e. Beekni hedduu na rakkisa hedduu jechuudha. Akkuma isin jedhe baay'een keessan ijoolleen alarra natti dawwaltan amma akkuma isin jedhe kana Roozaa Ornaa sagalee ta'e jettan akkuma namni isin jedhe kana anamma viidiyoo bilbila banee yoo waraabee YouTube irratti akkuma ammaa kana gadhiise hordoftoota kiyya bira gaya malee gara biraan deemu jechuudha. Kun immootu akka dubbiin kun babal'atu taasisa malee isiirra furmaata hin fidu. Kanaafuu
furmaata isiidha akka ta'u warri isii maatiin isii gara qaama seeraatitti yoo dabarsanidha jechuudha. Kanaafuu warri viidiyoo waraabdan tokkoffaarratti namni nama biraa gadi bahee badee guyyaa 15 akkamitti taa'ama hin taa'amu jechuudha. Kanaaf walumaa galatti gara yoo dhugaa ta'e gara qaama dhimmi ilaallatutti dabarsaa. Yoo immoo piraankii ta'e gaarii miti wanni akkanaa kuni waa hedduu hojjetuun ni danda'ama. Gara piraankii illee kan barnoota hedduu namaa dabarsu dalaguun ni danda'ama. Piraankii akkanaa xiqqoo gaarii miti nama rifachiisu rifaatu namaa kun gaarii miti. Akkasi isin hin ja'a. Isinirra beekee osoo hin ta'in waan amma keessatti jedhu tokko jedhaa jira jechuudha. Asirratti illee kijibuuf fakkeessuuf osoo hin taane jechuudha. Ani waan namallee irraa haasa'uu hin fedhu wallaahi laazim yuutuuba kana kan banee fi waan tokko waan nama fayyadu asirra gadhiisee anillee irraa fayyadamuuf jechuudha. Malee waan hin taane piraankii garaagaraa ajandaa namaa waan namaa garana godhee waan akka isan hin barbaadu yuutuuba kiyyarallee hin jiru. Ufdurallee inshaallah waan badaa rabbiin nan dalagsiisini. Kanaafuu yoo balleesse waan jedhe kana keessatti hundi keessan dhiifama narraa ta'a. Namni kana laaltan jechuudha. Namni argitan dhimma namaa haasa'uu fi miti waanuma namni baay'een na gaafatee fi kanaafuu akkasitti akka hubattan abdiin qabaa waan nama jedhe kun wanni as keessaa qabxii guddaan jiraatus baatu ani wanti natti dhagahame dubbadheera jechuudha. Warri sagalee ta'eef naan jettanii mee akkamittiin sagalee ta'aa fi wannuma nama haasa'e kana mee maali sagalee ta'uun kiyya kanaa mee natti hima osoo dhugaa ta'eyyuu kun akka haasa'uun kiyya isin bira gaya namoota akka keessanii hordoftoota bira gaya malee qaama seeraa meebi warra na hordofu nama 13,000 kana keessa doktorri jiraatu mala poolisiin jiraatu mala qaamni seeraa jiraatu mala san hin beeku garuu mootu harka 100% sagalee ka ta'u maatiin gara qaama dhimma ilaalutti yoo dabarseedha jechuudha. Yoo piraankii ta'e immoo rabbi isin yaadhiisu nama akkanatti rifachiisuun gaarii miti garuu piraankii natti fakkaataa jira. Walumaa galatti haasa'u kana caala wanni haasa'u hin qabu. Roozaan wannan akkasii jedhu rabbiin si qabe yoo piraankii ta'e ni laalta bilbila waan ta'eef wallahi laazim rabbiin si qabee jira. Teekistii naa deebisi waan biraan jedhini an nagahuma jedhi naa deebisi. Yoo akkuma jedhan dhugaa ta'e rabbiin bakkate jirtutti waan hamtuu sitti yaadame mara keeritti si haa jijjiiru. Namni tokko garaan isaa qulqulluu ta'e wallahi rabbiin sababa mo'isii godhe sharri namni sitti xaxe mara rabbiin gara keeritti si dabarsa jechuudha. Ulaa namni si cufee mara rabbiin mo'isii sababee sirraa bana jechuudha. Wallahi haga fedhe oolumni waan fedhe yaade yoo garaan kee qulqulluu ta'e ati yoo nama boocistee hin beekne ta'e haga jirtu addunyaa kanarra waan gaarii dalagi waan qabdu nama gammachiisi. Namatti dhiyaattee waan badaa haasa'urra namarraa fagaattee nagahan jiraatu wayya kana beeka hundi keessa dhugaa kana nama baay'ee dhiyaatte waa hedduu haasofta waa hedduu waan siin galchine keessa itti haasofta. Waan duraan hin beekne illee garaagara illee baratta yoo nama baay'ee hojii oolte akkamitti baratta. Namni sun waan badaa osirratti dalage si aarsee anillee nama sana akkana godhuu qaba jetta. Atummaan nagahaa kun gara waan hin taane deemte jechuudha. Kana ta'urra addummaan illee bareeda jedhee yaada. Garuu gaafa adda taatan fakkeenyaaf namni jechuudha addunyaa kanarratti namni hagana addummaan jiraatu jira jedhee hin yaadu. Garuu jiraatus mala wallaahi laazim bakka addummaan jiraadha bakka maatii kiyya wajji hiriyyaa akkana hin qabu. Bakki kanatti 100% na fayyada jedhee xiqqoo parsantii xiqqoo nama fayyada namni. Maaliif akka ta'e beektu gaafa cinqaman gaafa wanti addaa si mudate tokko gaafa nama hojjaa softi xiqqoo qalalli sirraa jedha. Yoo nama hojjinaa isaa hin garu sammuu keetii as deebitee waan ta'ame san yaada xiinxallaa sammuu kee kanuma yaada jechuudha irra deddeebi'ee. Kanaafuu gisee akkas namni nama barbaachisa. Ko'ummallee gaarii miti namni waa nama hubatu yoo ta'u baatee maatii ofii wajjin riileeshinii bareedaa haadha ofii wajjin obboleeyyan ofii wajjin angara kiyyaa akkasii maaliif kana jedhe wallahi bakka jechuun akkam jedhee isinii hima namni yeroo ammaa kana yoo nama muraasa ta'e malee namni akka keetitti si yaadee si hubatu hin jiru. Hundumaafuu rabbi gaarii haa godhu wanna biraa wanni ani jedhu danda'u hin jiru dhibbaa dhibbatti illee badde jedhullee hin danda'u piraankii illee jedhu hin danda'u garuu mootu xiqqoosii waan afaanii baafattan xiqqoosii ilaalaa warri immoo miidiyaa qabdan miidiyaa irratti gisee wanti gugadhiistan dubbiin tokko dhugaadhaa sobaa osoo hin jedhin waa hedduu keessa seentanii hin dubbatina maaliif hoo jettan nama asirratti haasa'ee gagadhiisu kuni nama hedduu bira nama hedduu kana keessa namni hedduun amma fakkeenyaaf awuraabee chaanala biraatti irra gadhiisuu danda'a. Anamma simboo viidiyoo gaaffanii sana haqee osoo naan jettee roozaan fakkeenyaaf ani kana haquu danda'a. Namni biraan awuraabee gara biraatti gadhiise garuu namni sani hasiisuu hin dandeettu jechuudha. Walumaa galatti miidiyaa kanarratti wanti tokko bahe
namni walumarraa fuudhee kaan gabbuusee gara nama maxxansaa hin badu jechuudha. Kanaafuu waan hin taane tokko osoo addaan hin baafatiin yoo asirratti poosti goone poostiin sun nama hedduu bira gahaa balleessuun nama rakkisa. Kanaafuu waan tokko addaan baafachuun bareedaadha. Wallahi mata duree tokko gisee argu hedduu rifadhee roozaan duute jirtu isii hin beekamu roozaa duute wanna jedhamu san afaan irraa yoo fudhatamu xiqqoo isii namatti ulfaata. Anatti kaagana ulfaate nama maatitti yaaduun xiqqoo isii hin beekan wallahi ani hedduu na rifaachise gisee akka jedhamu haasa'amu osoo inni kun gara piraankii ta'uu isaa keessi kiyya akkas shakku muka isii deebi'ee ni jeeqama jechuudha. Kanaafuu awwaan jedhu hin qabu wallahi waan jedhu hin qabu hundumaafuu rabbiin waan jabaatte mara nu haa laaffisu. Wanni si cinqee wanni si darara jiraatu mala wanni yaadduu si ta'e jiraatu mala jireenya keessatti wanni si hin ta'in jiraatu mala rabbi waan san hundaa keeritti si haa jijjiiru kasi yaaddeessu humna rabbiin gara gammachuutti si haa jijjiiru hamtuu mara gara keeritti rabbi si haa jijjiiru sin jedhu waa'ee masii godha bakka jirtutti rabbi si haa eegu dura dooba kan kee bahaa gala kee rabbi si haa eegu. Inni biraan mootu yoo piraankii ta'es naa barreessi wallahi laazim si eega. Gargara osuma eegu bilbila si irraa fiigee jechuudha. Iyyaamu teekstilee nambar deebisne hundumaa roozaa yoo sagalee itti dhageetti wallahi rabbi jedhinaa deebisee yoo dhugaa ta'e mootu gara qaama dhimmi ilaalutti dabarsa. Ilma namaa tokko nama biraa gabbadee gadi bahee badee lukkuyyuun sun kan nama dhiisaa guyyaa 15 jechuun kuni akka piraankii ta'e namatti hubachiisa. Hundumaafuu rabbi keeriyaa godhu piraankii akkanaa hojjechuun gaarii miti. Akkan isin jaa hordoftoota kiyyaa ani guyyaa viidiyoo san dhagahee wallahi baay'ee takka jechuudha inji piraankiin akkanallee ni jira jedhe hedduu rifadhe. Wanni isin naan jette sun illee na afoodhu jechuudha. Akka maal badde jennaan xiqqoo isinatti hin tolle bakka haalli jiru xiqqoo itti hin tolle natti ulfaate naannoo isin jettu hedduu takka natti dhagahame wallahi laazim sila dhugamaa jedhee jechuudha. Garuu gara naayyoodhaan dhugaa natti fakkaatu ani hedduu takka gamanatti dhugaas miti jedheetiin callisee jechuudha. Gammaa malee sirifaatu dhabeetii miti. Akkana isin jaa hordoftoota kiyyaa hundumaafuu rabbi keeriyaa godhu keeriin waa dhageessisu. Jireenya ilma namaa kana keessatti gisee jirannu waa hedduutu nu mudata. San nama mudatetu beeka. Namni kuni uumaa itti fakkaatu danda'a. Garuu nama keessa jiru akkuma dhukkubbii tokko namni tokko gaafa dhukkubsatte dhukkubbii keessan homtu si hubatu jechuudha. Hagamta akka si dhukkubu hagamta akka si dararaa jiru hundi tokko si qofaaf rabbi qofa beeka. Hatta doktorri si yaalu sunu dawaa isa si kenna malee si ajaja malee dhukkubbii san akkam akka si godhu akkamitti akkasitti jirtu rabbiif si qofa beeka jechuudha. Kanaafuu ilmi namaa kun hunduu addunyaa kanarratti ni qormaatama waa hedduun qormaata san danda'anii keessa darbuun barbaachisaadha. Kana isin jaa wanni biraa waan hin jedhu hin qabu. Rabbi waan jabaatte mara rabbi nu waa laaffisu wallahi waa hedduu jira kaa ilma namaa kana gisee jiraattu haga ilma namaa ta'uu tokko si jibbisutti waa hedduu nama mudata. Waa hedduutillee bakka karaa ati guyyaa takka yaaddee hin beekne miidhaaleen garaagaraa sitti dhufuu danda'an. San hundaafuu furmaanni du'aayii godhachuu. San hundaafuu furmaanni du'aayii godhachuudha. Du'aayii wala caala hin jiru. Hundumaafuu Allah ya jaba hela fi kuwasi qaba nuti hela fi kuwallen qabnu si qabna nunin dibini nurra qabi wa nudiba. Allah ya jaba hela fi kuwasi qaba nuti hela fi kuwallen qabnu si qabna nunin dibini nurra qabi wa nudiba. Eenyu si malee jabaan jabeenyaan fi yaame warri